dungala kankaba kiba kangena bala kambaliya kange dungala kankaba kiba kangena bala Oromo gandira jala garayu barbada mala kanuba roro jala garayu barbada mala kanuba roro jala Nagalatoomada maqaa hordoftoota qophii gaaddisa dhugaa televiziyoonii ONN akkasumas sagalee bilisummaa Oromootiin egaa waltajjii kanarratti waa haasoftanii namallee boochiftanii jirtu haasan keessan miira namaa tuqee namni baay'een boo'ee gaddees miira biraa keessa seenes ture mee walumaa galatti akkamitti waltajjii kana qopheessitanii sababii ijoon maali? Sababiin ijoo wanduma rakkoo Oromiyaa keessa jirudha. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru rakkoon xaxaadha. Rakkoon kun duubattis fuuldurattis deemuuf wanta nu rakkisu qaba. Amma akka beektan hundumtuu keessan hin beektanii yeroo kanatti mootummaa qabatee kan jiru mootummaa Oromooti. Mootummaan Oromoo qabate kanatti Oromoo wal dho'ee jechuun wal kuffise jechuudha. Walkuffisee jennaan jaarraa 115 nu biratti ega dhufeenu 115 shawaa kana ega qabateen 150 jedhama. Kan dhabame sani amma harkarratti galfataa jirra. Harkarratti kan galfannu kun kufuun qabu. Maaliif fooniin waaddanii jiru. Waraanni amma gaggeeffamaa jiru kun rakkisaadha. Maal kan ifa goonee dubban ifa goonee malee hin ta'u. Abba nama biraaf gaarii. Abba waraanaa kan jiru eenyu Oromoo. Kan waraanaa jiru eenyu Oromoo. Kan badaa jiru eenyu adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo jechuun immoo seenaa Oromooti. Seenaa Oromoo. Hundumtuu keenya achi keessaa ba'an. Hundumtuu nutu ijaare. Seenaa Oromoo nutu dho'ee nutu balleessaa jira. Kana ta'uun qabu. Waanni amma isinitti himu adda bilisummaa Oromoo ala hennaa ture adurreen maaliif sodaatamni jennaan obboleessi ishii neenqa wanni ala jiruufi jedha. Oppidiyoon dur wanni sodaatamuuf adda bilisummaa ala wanna jiru. Kabaja wanna qabuuf adda bilisummaa ala wanna jiru. Kun dhuga mallas maal jedhe yaa tokko sitti faaquu onag naachuu oppidiyoo sitti faaq onag naatu obboleeyyan jari kun kaayyoon keessaan maal kaayyoon giddu galeessaa keenya hundumaa waa'ee kaayyoo Oromooti waa'ee mirga Oromooti waa'ee bilisummaa Oromooti waa'ee eenyummaa Oromooti. Kanarratti garaagarummaa ega hin qabaanne aangoo qabachuuf qofa kaanee waltumdu yoo ta'e diinaaf gaarii. Tole. Bassoo dhadhaarratti kuftee isaaniif ta'e. Tole egaa rakkoon kun akka hin dhalanneef manguddummaa deemaa turtanii. Manguddummaa deemaa turta akka hin babal'anneef rakkoon kun akka hin babal'anneef manguddummaa deemaa turtanii ammas kanumatti itti jirama. Dhugaa jiru lafa kaa'anii tokko lama sadii jedhanii bakka dabde sirreessanii yoo irra darban malee yoo irra butanii irra darban wanni kun fuuldurri isaa maal ta'a? Fuuldurri isaallee dhugaa baasu. Dhugaa baasu wanni dubbannu maal dhugaa baasu. Amma rakkinni jiru eessa? Wanni duratti isinitti hime kan hadda Abiy angorratti kan baase eenyu qeerroo. Kana galateeffateera bu'uun galateeffanne ambo deemee galateeffateera. Qeerrummaan hadda maal ta'aa dhufaa jira? Aadaa ta'aa deemaa jira. Qeerrummaa darbee hadda qeerrootu eenyu ta'aa jira? Adda bilisummaa waraana adda bilisummaa ta'aa jira. Woboo ta'aa jira. Wal dhoksuun hin barbaachisu. Kun jechuun maal? Oromummaatu dhufaa jira. Oromummaan egaa dhufe Oromummaa kana akkamitti qabannaadha ta'uu kan qabu. Egaa dhufe kana kan dhufe carraa kana faranjiin maal jechaadha. This is opportunity for Oromo. It's not a challenge.
asittiin rakkoo mooti wanti kun carraadha Oromoof maali Oromummaatu dhufa ijoollee kana akkamitti qabannaadha ta'uu kan qabu malee ijoollee kana balleessina ta'uun hin ta'uudha. Tole. Sittima kanaafidha wanti godhamuu qabu woboon kanaan dura hadhaamatu bara 45 nutu jalqabe seenaa keenyatu ijoolleetti darbe ijoollee keenyatti dhufu akkamitti seenaan isaatti darbee Oromummaas darbee fuulduraaf immoo carraan Oromoo cimee bahuu qabaadha. Dubbii kana ifa goonee dubbanne kana lammaan dida hin didu kana biyyi dida hin didu Oromoon dida hin didu diinatu nuti sammuun keenya Oromoo ta'uu qaba. Dubbiin achi keessa jirti beek sammuun keenyatu Oromoo ta'uu qaba. Akkas yoo ta'e immoo woboo dhaadhaa diibnee galatoofannee galfannee keewwaneerra hin keewwan. Seenaa keenya kam goonee walaa jira akka nama booji'ame kana jibbine nuyi. Seenaa dibnee dhaadhaa dibnee fudhannee galfannee amma gaa'ee mootummaa taane maal haa goonu waraanni kun akkam haa ta'u akkam haa gurmaa'u ijoolleen amma jirtu qeerrumaan maal haa ta'u qeerrumaan biyya alaallee jira qeerrumaa maal haa goonu qeerrumaa fi waa biraa mijeessinee fuulduraaf akka darbu goonee yoo dabarre seenaan Oromoo darbee. Asuma irratti woboo kana akka saamtuu akka hattuu akka baankii cabsuu akka waan adda addaa godhuutti hololli miidiyaadhaan deemutu jira lammata immoo hololli waan akka feesbuukii jennuun kana miidiyaa hawaasaarra deemuu jira. Holola kana walirratti gaggeessuun sirna waan amma isin jettan kana fiduu danda'a. Isaamut ani woboo hundeedhaan nan beeku. Wal dhoksuun hin ta'u ani woboo hundeedhaan beeku. Waliin bulaa waliin jiraadha. Disipiliinii qabu. Waraana disipiliinii qabu. Akkaataa nu qabnutu rakkoo keessa galchaa jira. Nu rakkoo keessa galchaa jira. Woboo qofaatu jira biyya kanatti. Waraanni biraa hin jiru. Maqaa keenya kan balleessu hin jiru. Dhugaa dubbachuutu wayya beeka. Akkaataa amma deemamu kana kan cabsu hin jiru. Kuni lafa jala taa'amee dogoggorri yoo jiraatellee ijoollee keenyatu dogoggorri baala goonu jedhamee itti mari'atama. Waraana keessatti dogoggorri hin jiru kan jedhamu hin jiru. Wal bu'iinsa keessatti harka wal dabarsuun hin jira. Wal dabarsuun hin jiru jedhamee hin fudhatamu. Waraana wanta dhufu kana maal goonaa garuu ololan caalaa nurratti kan gaggeessaa jiru maal miidiyaa. Miidiyaan ta'uu kan qabu maal lafa bu'ee saamee eenyu saame maaliif woboo keessa hin deemtan hin dhuftan isiniin hin jedhanu meeqala an deemeera moti haga beekki deemeera beeku akkas wal qabneerra ijoollee tana wajjin galaati dhugaa keessa baasaati kuni kana kuni mootummaa kun ebeluu hin jedhamu kan fudhatame irraa dubbatamu isinis of laala isin irratti gorsa guddaa qabaan. Al miidiyaa tana laala miidiyaa eenyu laala isin fakkaata miidiyaa tana eenyu ka arabaa sun kan Israa'el wajjin waranamu akkasi amma akkati godhate kana godhate xiitiin egaa keessa kufuuqaalee deemee waraabee dhugaan tana jedha kan tokko fuudhee sitti kennee moti isayyuu miidiyaan Oromoo hin goolina Oromoo dhalamaanu hin goolina ani isinitti himu. Biyya bulchaa jiru illee Oromoodha sunillee Oromoodha gooliin gool yoo dogoggorte ebelu hoo qabatamaan yoo kana ta'e hoo ebelu qabatamaan nama sirreessuu qabdan malee ebelu akkas jedhee kun ta'e jarri biraa amma godhachuu qaban kaayyoo isaaniiti. Akkas isinitti hima miidiyaan biraa baay'ee wannan nurratti dabarsuu qaba kana caalaallee dabarsuu qaba. Miidiyaan biraa kana caalaa isayyuu hin dabarsin akka kiyyaatti kana caalaa dabarsee kuffisuu qaba. Akka miilli keenya ijaarramne gochuu danda'u akka inni ijaarramne gochuuf humna qabu garuu kana fashaleessuu kan danda'u miidiyaan Oromiyaa odoo xiyyitiin dhooftu asitti madaa hidhatte deemte kunoo ani ija kanaan arge odoo jettanii ana gammachiisa. Dhugaa baasa dhugaa bakka dhugaan dhugaa dheedhii qabdi yoo dogoggorreen sirreeffan
Kana yoo ta'e malee miidiyaan nama biraa afarsu fuutanii akkasii gootanu ta'e ana wajjin hin taatu sitti. Ayyee obbo Hayilee Gabree manguddoo biyyaa guddiseen isin galateeffadhaa maqaa daawwattoota televezyiinii ONN'n akkasuma dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddiseen isin galateeffadhaa. Baay'ee isin galateeffadhaa isin jaaladhaa garuu keessa galanii du'aniiti gaazexeenyaa gaarii kan ta'an. Ayyee fayyaa ta'a. Maqaan kiyya Haliimaa Abdulqaadir jedhama. Eessarraa dhuftan? Baale zoonii Baale aanaa Sinaanaa dhufe. Sinaanarraa dhuftan? Isinoo? Akkasumallee. Dhuftan isin lachuu? Maaltu asiin si fide egaa Finfinnee galma aadaa Oromoo keessa jirra? Nagaumaan dhuftanii? Nagaan dhufne galata Rabbi. Wanni as nu fide tanaan dura akka haadha Sinqeetii fi abbaa Gadaatitti wal geenne ilmaan Oromoodhaa walitti waamaa turre. Maaliif dhiigni Oromoo maajigaa bakka silaa seeraan sadarkaa kana geennetti araarri biyyaa bu'ee bakka diina keenya ofirraa kaafnee Oromiyaan qulqullooytetti maaliin wanni kun nutti dhufe ka jedhu kaka'umsa abbaan Gadaa bayyana Sanbatoodhaan nu godhee nuti akka abbaa Gadaatitti guumii abbaa Gadaa miseensa guumii abbaa Gadaa sani haadha Sinqeeti nu waamee jira galmuu kana keessatti torbee tarte nu waamee yoo ilmaan abbaa Gadaa taatan isin muluun keessan nu kanan jennu ilmaan abbaa tokko waan taateef ilmaan haadha tokko waan taateef muluun keessan asirratti nu argamuu qabdanii haga warra siyaasaa obbo Jawaar Muhammad fa'aa ga'utti haga Baqqalaa Garbaa ga'utti haga Maraaraa Guddinaa ga'utti isin bamuluun kenna Oromoo waan ta'eef ilmaan Oromoodhaa akkasitti wal geettan jennee yaamicha goonee dabarsine akkasuma rabbiin galanni haa ga'u nu dhufanii jiran diqqoo nu gaafa san muummichi ministeeraallee akka nutti dhufu ka jedhu dabarfannee jirra haa ta'uuti carraadhaa ala deemee miidiyaadhaan argaa jirra amma immoo rabbiin galanni haa ga'u karaa dhuma irra geennee jirra murtii caqasuudhaaf qophiidha nullee murtii itti kennuudhaaf qophiidha. Tole naa galatooma egaa isinillee Sinaanaa dhufe jettaniittu nama lamatu yookaan dhaaba lamatu dhugaa himata addi bilisummaa Oromoos dhugaa himatu qaba akkana ta'eedha. ODP'n yookaan mootummaan Itoophiyaas dhugaa himatu qaba. Innaa namni lama wal himatu araarame jedhanii callisaniituma akka araaramu godhuudhamu dhugaa sana laalanii waan sun akka dhugaan sun bahee rakkoon sun furamu godhuutu barbaachisamee kana adda naa baasa. Kana nu amma akka Baalirraa kaanee dhufnetti waggaa 27 booyaa turre boo'ichi sun akka nutti hin deebine dhugaan baatee ilmaan Oromoo tadhiin isbaaltii irratti lola'aa bahe suni lolaanni suni nurraa haa dhaabatu boo'ichi suni nurraa haa dhaabatu nagaya barbaannaa walta'umsa barbaannaa ijaarama barbaannaa jechuu barbaadeeti. Ani kanarratti yaanni ani kennu kaaka kanneen itti hojjaan galle yoo dhaabdi Oromoodhaa dhugaa hin qabaatin situ badii qabaa situ Oromoo hirriba dhoggee jennee har'a Sinqee teennaa fi abbaan Gadaa halangee ofii akka mirmirsisanitti murtii kennuudhaaf yoo ammatu dhaabbi teenna dhaabbi ubdiyoodhaallee ka rakkoo akka qabaatan taate isaanin rakkoo kana maa uumtee situ badii qaba jennee badii maaliif namni tokko Oromoon maal jette si fakkaate namni lama wal bira dhugaa hin argatu waan jetteef dhugaa namni wal bira waan hin arganneef ammuma tana itti himne maaliif kun ijaarsa baruutiif ta'a rakkoo yookaan nama ajjeesu nama hidhuu osoo hin tahin ijaarsa baruu waan ta'eef eebeluu situ nutti dabree jira situ dhugaa hin dubbatinii dhugaa jirtutti bakka sila Oromoo argisiisuu qabdutti situ hirriba nu dhoggee dhiiga Oromoollee jiisi jennee ammuma tana miidiyaa kennaatii fi Sinqee kenna ol qabnee akkuma walitti waamne saniin dhugaa jirtu dubbannee dhugaan akkas malee waan hin argamneef eebeluu situ badii qaba dhaabbadhu akka ammaa achi nutti hin deebine jennee amma murtii kennuudhaaf dhugaan rabbiin dhugaa jirtu takka wanni irra dhoysinu wanni irra sodaannu waan hin jirreef martinu ilmaan kennu waan ta'eef kana malee immoo dhugaan yoo baate immoo namni lama waan walitti hin deebineef dhugaa tokkichumatu argata abbaa dhugaa argatu amma teennee Oromoo waliin itti dabarsuudhaaf qophiidha. Gara tokko goruun waan akkas akkasii kun injiru teenna waan taate ilmaan kennu waan ta'eef gara nam tokkotu goruu fi miti gaafa duraalleenu garaa keenya hin ilaalla adarasha kana keessatti dheebonni hin jenne beelonni hin jenne as keessa olleeti ka walitti waamneef ammas illee ta'e dhugaan karabbiiti dhugaa dubbanna ilmaan Oromooti martinuu ilmaan teenna dhugaa jirtu dubbanna. Fayyaa naa ta'a maqaa hordoftoota keenyatiin galatooma fayyaa ta'a.
Dr. Marara har'a ennaa sagantaa kana waraabnu amajjii 22 bara 2019 garma aadaa Oromoo yookaan giddugaleessa aadaa Oromootan isin arge mariirra turtanis yaadas kennaa turtanii mee akka waliigalaatti mariinarra mootummaa Itoophiyaa jennee haa fudhannu yookaan bakka bu'aa ODP tas jira akkasumas adda bilisummaa Oromoo irraas namni asitti argame dureen adda bilisummaa Oromoo mariin godhamaa ture. Dhaaboleen adda addaatis marii dhaabolee kana lamaan gidduutti akka mootummaatti godhamu irrattis argamanii jiru. Maal irraa hubattan marii kanarraa? Egaa akkuma marii Oromoo kana fuuldura darbee mariin akka mariitti baheessadha. Yeroo baay'ee egaa warri faranjii walk your talk jetti. Isa dubbatte sana hojiirra oolchii gara hojiitti jijjiiriidha. Gara hojiitti jijjiiramuu dadhabaa danda'a hin danda'amu. Oollee bulleet argina akka dubbitti garuu baheessadha natti fakkaata. Garuu yeroo dhibbas haa ta'u yeroo kumas haa ta'u Oromoo waliigaltee baay'ee keessa waliigalee deebee diigaa waggaa 40 gaa kanuma keessa turre amma gaa carraa akka ta'utti laga ittiin ce'uu dandeenyu. Hin argannu waaqaaf lafa kadhachaa akka namni garuu baheessa dubbachaa jira baheessa yaada kennaa jira gara fuulduraatti yaada laga nu ceechisuu danda'u kennaa jira. Egaa riizerveeshinii akkuma qabnutti qabaanne gadhee miti jedha gaane. Tole egaa isin waggoota 40 darban siyaasa Oromoo keessatti nama walumaa galatti siyaasa Itoophiyaa keessatti nama sochii godhaa turtanidha. Siyaasa Itoophiyaa keessatti immoo waliigalanii walganuun waanuma irra deddeebi'ee mul'ataa jirudha. Ammas adda bilisummaa Oromoo mootummaa ODP mootummaa EPRDF komataa EPRDF yookaan ODP immoo adda bilisummaa Oromoo komataa. Balaasantu amma rakkoo amma dhalate jedhame kanas fide ammas mariin ka abbootii gadaatiin qindaa'ee akka rakkoon kun karaa sirnaatiin furamu ka godhaa jiran kanaafi dhugaa jirtu gadi baasanii yoo ammas irratti mari'atanii furmaata hin kennin yoo akkanumatti araaruma jedhamee yoo tarii irra darbame gaa xumurri isaatillee technical komiteen itti godhamee manguddoonnis abbootii gadaa keessas itti godhamee akka gara furmaatatti deemudha kan walii galame. Dhumarran geenye haa ta'uti maal yaada qabdu kanarratti? Egaa akka kootti yeroo gaabbiin qabuun yeroo baay'ee deddeebi'ee siyaasni Oromoo isteeppii tokko fuulduratti deemaa lama duubatti deebi'a. Rakkoon sun waggaa 40 kan keessatti guddannaa akkam har'a ilaalaa jirus immoo hin dhaabata jennee harka dhibbatti dubbachuun nama rakkisa. Garuu rakkoon amma saba keessatti deemaa jiru biyya kanattis deemaa jiru naa laallu hojirri lachuu fedhiidhaanii rakkoo saba kanaas haa ta'u rakkoo ofiis haa ta'u hin hiikna jedhanii itti deemanii lagda baay'ee ce'uun hin dandeenya. Garuu anis akkuma lafa kaa'e tokko hamma danda'ametti atattamaanii labsii qawwee dhaabne qawwee walitti tokkosuu dhaabne barbaachisaadha. To'an biraa keessa hin seenne. Sana booda immoo gadi ta'anii koree dhaabbatanii koreen jaarsi biyyaas ofii isaaniitis immoo bakka bu'aa kaawwatanii technical komitee kana wajjin attamitti namni laga jiru kuni gara nagaatti deebi'uu danda'a. Qawwee attamitti qawwee sana maal godha? Qawween sun eessa dhaqa? Inni waan tokko waan karaa teeknikaa wanti kamu baay'eetu jira. Garuu karaa qabateera. Karaa qabatu yaalamaa jira. Karaa sana qabatanii yoo deeman baay'ee deemna. Egaa waan waliin dhoksinu kan rakkoo fidaa jiru siyaasadha. Qawwee miti. Siyaasni kamuutu irra jira. Dubbii qawwee hiikuudhaa fi siyaasa hiikuun irra jira. Wanti siyaasaa hiikkachuutu irra jira. Egaa akkuma beektan filannaa dhuftus namni baay'ee yaadee barcuma argannaa hin dhabnaa sabni garamitti deemaa sabni wajjin deemamoo warra akkasii
maal ta'uusa kana gubbaattis waan tokko tokko wal shakkuun hin danda'ama ta'a. Kanas ta'u kana garuu hamma danda'ametti dubbiin qawwee kuni yoo karaa qabatee inni kaan itti hojjetamaa waan deemu natti fakkaata. Waraanni dhaabbachuutu irra jira dura. Sabni nagaa argachuutu irra jira. Akka kuni dhaabbatuu fi manguddoota abbootii gadaa cinaatti uummanni Oromoo hayyoonni Oromoo maal godhuu qabu? Egaa hunduu hojii manaasaa hojjechuutu irra jira. Qawween dhaabbachuutu irra otoo hin taane gara tokko garee lachuu gorsuu barbaachisa. Warri egaa harki bal'aa warri qabu mootummaanis harka bal'aa qabna jedhanii fagaatanii akka hin deemne biyya kana nagaa kennuun akka barbaachisaa ta'e sabni keenya akka nagaa barbaadu sabni keenya jireenya nagaa tasgabbaa'ee jiraachuu akka barbaadu bulchiinsa gaarii akka barbaadu waan baay'eedha. Hawwii saba keenyaa abjuu saba keenyaa gubbaatti hundaa'anii maal gochuu dandeenya isa jedhu sana amma danda'ametti gara sana deemuun hin barbaachisaadha. Garuu ati dhiisii duwwaa waan danda'amu natti hin fakkaatu. Mariis haa ta'u isa negotiationii kana diriiriis haa ta'u bal'atee deemuutu irra jira. Waan har'a dura caalli jennee har'a kan gochuu dandeenyu waadaa walii galchisiisuudhaa fi gara nagaatti deemna. Waadaa walii galchisiisuudhaa fi qawween walitti tokkosuun dhaabbate isa jedhu sana jarri lachuu egaa waadaa galuu yaalaniiru. Waan borummoo manatti galanii immoo waan yaadanoo hin beeknu malee isa walii galaniiru. Isa erga gannee booddee egaa isa hafee akka ta'utti hayyoota Oromoos haa ta'u warra abbaa gadaas haa ta'u ofuma isaaniitis dhaabbonni kuni maal gooneetu saba kana nagaa ergina abjuu saba kanaa akkamitti laga ceesisna barcuma duwwaa aangoo duwwaa laallee saba kana jeequutti fufne dubbiin qawweenii qabu immoo yeroo baay'ee deddeebi'ee duumatti deebi'a. Yeroo dargii qawweenii kamuu yaalameera waggaa 17 yeroo mootummaa kanaa waggaa 27 qawween rakkoonii kamuu yaalameera hin taane. Yaa kana as gubbaa dhaabbanne maal gochuu dandeenyaa kana galanii isaa mari'atanii har'aaf garuu waadaa walii galuudhaa fi qawwee xiyyitii walitti tokkosuu dhaabuun isaanii hin dhaamna jechuun isaanii kanaaf waadaa galuun isaanii bayeessadha. Kana gubbaatti hundaa'ee gara fuulduraatti waan hojjetamuudha kan murteessaan. Dubbii har'aa miti inni har'aa calqabamuudha. Calqabama kanaa uyyuu bayeessa ta'e nu ga'a. Tu bakka bayeessatti ol calqabne nu ga'a. Lafaa ka'uudhaaf garuu karaa baay'ee deemuun nurra jira. Namni qawwee barbaay'ee wajjin jiraatee bosona jiraatee maal jiraatee qawwee lafa kaa'ee yoo itti dhaqee lafa qawwee siin kaa'u mootummaatti amanu dhuguma mootummaatti amanu hin barbaada. Namatti amanu hin barbaada jaljedhee qawwee lafa kaa'u. Kana waliigalteen maal hamma danda'ame sabni akka sabaatti qabsoo kana fudhatee gara fuulduraatti deemuu akka danda'utti hundi keenya hojii manaa keenya hojjechuu nurra jira natti fakkaata. Ayyee durataa koongirensii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa maqaa daawwattoota televezyiinii ONN sagalee bilisummaa Oromoo fi qophii gaaddisa dhugaatiin guddiseen isin galateeffadha. Anis carraanaa kennamee isin galateeffadha. Maqaa keenyuuti? Bilisummaa Mangashaan jedhama. Caaltuu Asfaa'uun jedhama. Daraartuu Qalbeessaa. Ayyee jiraattota magaalaa Finfinneeti isin? Finfinnee. Eeyyee. Anillee akkasuma. Ayyee tole baga nagaan dhuftanii har'a innaa sagantaa kana waraabnu amajjii 22/2019 galma aadaa Oromoo giddugala aadaa Oromootti wal agarree walga'iin as jirus gumii abbootii gadaatitu waldiddaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru araarsuu yookaan walitti fiduudhaaf asitti wal agarree isin kana hirmaachuudhaaf dhuftanii? Hirmaachuuf dhufne waamicha dhageenyeetu hirmaachuuf dhufne nuyis akka saba tokko akka Oromoo qooda fudhachuu qabna jenneeti kan har'a sagantaa kanarra hirmaanne jechuudha. Waamichi nu godhameeti kan inni dhufne gama kanaani gumii abbootii gadaa guddaa galateeffachuu barbaanna. Waamicha godhame irratti hirmaachuudhaaf dhufne haala amma ittiin adeemaa jiru haala gaariirra jira. Xumura sammuu kanuma waliin itti deemnee ilaallu ta'a jechuudha. Anillee kanumaan isin gaafachuuf ture itti aansee deemsi isaa amma xumurarra gahamee
koreen teeknikii akkamitti rakkoon jiru kun furama kan jedhu gara hundeessutitti deemanii abbootiin gadaa innaa boqonnaa kennan kan gadi baane deemsisaa maal fakkaata? Adeemsisaa baay'ee gaariidha. Gamlachuutiin gama adda bilisummaa Oromootiinis ta'e gama ODP'tiin irratti argamanii gaaffiin gaafatameera. Yaadi hundumtuu keera. Yaadi kees waan gaariidha, waan nama jabeessudha. Yaada kee keessatti inni jalqabaa waraanni haa dhaabbatudha. Waraanni haa dhaabbatu eeyyee hundumti keenya nagaa barbaanna. Waraana kana dhaabuuf immoo mootummaan gama kootiin maaltu jira isa jedhu of ilaaluu qaba. Of ilaalee raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa deemee nagaa uummata keenya dhorkaa jiru kan akkamiin akka magaalaa keessaa baasuu qabu of ilaaluu qabu isaanis. Gama adda bilisummaa Oromootiin woboonii gara leenjii agalu gara mooraa agalu kan jedhamu kun woboonii sila kan ba'e sabasaaf biyyasaaf gabrummaa baachuu dadhabeetu arra hagalu kan jedhamu immoo akkamiin gala isa jedhamu dursa ilaalamuu qaba. Kunis maal jechuudha? Gama haamileen saantu qabneen gama mo'amuutti hin fakkaanneen woboon agalu jennee arri ibsi ba'ee yoo waamame injifatamutti fakkaachuu danda'a. Kanaaf gama haamileen isaanii hin tuqamne waraana woboo keessa kan jiran kan barnoota adda kutanii quuqama saba isaaniitiif darara adda addaatiin mootummaa kanaan irra ga'anii kan biyyaa ba'anii amma qabsoo hadhaa sana keessa kan jiranidha. Siigalee gama kamiin galuu qaba isa jedhu dura murtaa'uu qaba. Horii miti waamanii oofanii gashuun hin danda'amu. Kabaja guddaatu malaaf waggaa dheeraadha kan bosona keessa jiraatanii waggaa dheeraadha kan isaan dhagaa boraafatanii jiraachaa turanii diilallaaf aduu danda'anii kan isaan jiraachaa jiranii. Isa kanaaf mootummaan waraanni dhaabbatee woboon mooraa agalu jechuurra haal duree jiru mijeessuu qaba gama isaatiin. Isa kanan jechuu barbaada. Naagalatoomi walumaa galatti sochiin ture akkamitti akka mari'atamaa ture yaanni gama adda bilisummaa Oromoo irraa ka'e yaanni gara ODP irraa ka'e bakka bu'aa ODP irraa jechuudha. Walumaa galatti manguddoota irraa hayyoota irraa ka'e akkamitti ilaalteeti akka shamarree yookaan qarree Oromoo tokkootti? Haalli karaa lachuu kee haala gaariidha. Garuu dhugaa dubbachuuf hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa imaanaa guddaa uummatni Oromoo isaanitti kenne dabarsanii har'a qaama mootummaaf abbaa gadaatti amanamummaan kennanii jiru. Amanamummaa kana eeguu danda'uun gahee abbootii gadaa fi qaama mootummaati. Kana duras akkuma beekamu deddeebi'amee waadaan waliif galamee diigamaa ture. Uummatni kana gidduutti miidhamaa ture. Haala karaa lachuudhaan iyyuu kan jiru wanta miidiyaa irratti dubbatamu miti. Uummatni rakkoonni keessa jiruu fi karoorri isaanii tokkoon turre. Imaanaa kana eegee hin danda'a kan jedhu uummatni kun hundumtu kan lafa kana jiru kan amma iraftii kana irratti kan eegamaa jiru maaltu ta'a maal deebiin keenya maal kan jedhudha. Caalaatti adaraa kan nuun jechuu barbaannu abbootiin gadaa qaama siyaasaa kamirraayyuu bilisa kan jedhudha kan beeknu. Dhugaan kun garuu isaan gidduutti eegamuu qaban uummata Oromootu dabarsee isaanitti kenne. Daawud Ibsaa bichaa osoo hin taane kan oraana lixa jiru oraana faca'ee jiru kana dabarsee kan itti kenne uummata Oromooti. Uummatni Oromoo immoo oraana isaa jechuun isaaf ija isaati. Oraanni adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo fi agartuu mirgaa isaati. Kana duras oraanni adda bilisummaa Oromoo dhugaa dubbachuuf jecha fokkisaa mootummaan darbe nurra kaa'e jecha gaallaa jedhu maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan ofirraa dhabne. An Oromoodha jechuu jedhu kan fide oraana adda bilisummaa Oromoodha. Kana OPDOnis ta'e hooggantoonni qaama siyaasaa kamiyyuu hin beeka. Mootummaanis kana da'oo godhachuudhaan uummata akka uummataatti ilaaluu qaba. Uummatni qaama poolitikaa miti, uummatni dhaaba miti. Wanti uummata keessatti godhamu, wanti dhaaba irratti godhamuuf yaalamu uummata waan miidhuuf mootummaan uummataaf dhaaba addaan baasee beekuu qaba. Waadaan kun cabee jechuun immoo uummatni Oromoo ammayyuu jiraachuuf nagaaf jiraachuuf sodaa qaba. Uummatni Oromoo rasaasni ittiin mootummaa hangafticha garboonfataa kuffisee dhufe
rasaasa guddaa tokko qabna turre. Rasaasa sana garuu har'a gaafa federaala haga Oromiyaatti kan bulchu Oromoo ta'ee jiru rasaasa guddaatti mootummaa garboonfataa hangafa sana kuffisne dhabnee jirra. Tokkummaan uummatni Oromoo ittiin mootummaa garboonfataa kuffisee darbe tokkummaa isaa ture. Yeroo Booranni Wallagga yeroo Wallagga Harargee hiyyee har'a garuu du'inni kunillee ol qoodinsi kan dhufellee gatii qoqqoodinsi dhaaba gidduu jiruufidha. Adaraa uummataa eeguun keessuma adaraa uummataa fuudhee kan itti kenne hayyuun keenya obbo Daawud Ibsaa adaraa uummataa qofa osoo hin taane adaraa qeerroo adaraa dhalattoota ganaa nu booda jiranii itti kennan. Waraana jechuun ija uummata Oromooti beekamaadha. Dhugaa dubbachuuf boriyyoo pidoomaaf iyyuu gaachana kan ta'u adda bilisummaa Oromooti. Adaraa itti kenname kana bakkaan akka gaana abbootii gadaadha kan eegnu. Adaraa obbo Daawud Ibsaa itti kennanii uummatni Oromoo waliigalaa akka itti kennan itti fudhatanii adaraa keenya akka galmaan nuuf ga'anii abdiin qaba. Ayyee na galatoomadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantichiin raawwanne sichi xumurarra wanti ka abbootii gadaatiinis haa ta'u walumaa galatti warra kora kanarratti hirmaataniin dubbatamu hin jira. Isas immoo hundasaa qindeessinee yookaan waa waltajjiirra jiru waraabne kan isin biraan geenyu qabna. Egaa akkanuma irra deddeemnee immoo namoota hin dudubbifna ammallee nu faana bu'aa isiniin jenna. Oromoo gandira dala